Daawwattoota keenya kiristaanonni bakka garaagaraa jirtan akkam jirtu? Kun fuula feesbuukii sochiiwwan waldaa duukaa bu'ootaa bakka garaagaraatti taasifaman kan ittiin isin biraan geenyudha. Har'a magaalaa Sulultaatti argamna. Waldaan duukaa bu'ootaa wiirtuun Sulultaa hundeeffama isaa waggaa 5ffaa kan waldaa immoo waggaa 13ffaa dhangaa hafuuraa guddaa qopheessuudhaan as magaalaa Sulultaa mana kiristaanaa uumaa keenya qulqulluu Sillaasee Sulultaatti kabajaa jira. Nutis hundeeffama kana irratti argamnee jirra. Hawaasni kiristaanaa haala kanaan ana cinatti argitan kuni sochiiwwan tajaajila waggoottan 5 waldaan duukaa bu'ootaa wiirtuu Sulultaa taasiseen gaaddisa mana kiristaanaa jalatti haala kanaan walitti qabamanii Waaqayyoon galateeffachaa tajaajilamaas jiru. Maarree nutis milluu kaameraa keenyaan waan waraabbanne akka ijaaf gurraaf tolutti gulaallee isin biraan ga'uuf jirra. Qophii keenya kana haga xumuraatti daawwadhaa. Hiriyoota keessan biras akka qaqqabuuf sheer, laayik, koomenti gochuun dagatinaa. Yaada qabdanis saanduqa yaadaarra ol nuuf kaa'aa jenna. Haga xumuraatti qophii keenya daawwadhaa. Dargaggoo Fiqaaduu Ambassee walitti qabaa waldaa duukaa bu'ootaa wiirtuu Sulultaati. Dhimmoota wiirtuu kana wal qabatan faana isa waliin turtii taasiseera itti dhiyaadha. Tole obboleessa keenya mee wiirtuun keessan waggoottan 5 kana keessatti hojiiwwan jajjaboo inni hojjete maali? Bara waggaa tokkoffaa namni afaan isaatti dubbachuudha baratti saalfatu ture. Haa ta'u malee namni aadaa isaatti aadaa isaa amantaa isaa sirriitti jabeeffatee qabatuuf aadaa gaarii fi aadaa gaarii amantaa isaa wajjin ofiisuu keessatti gaheen taphanne guddaa ture jechuudha. Dabalataan immoo keessumaa egaa wiirtuun kun dhaabbate koorsii afaan Oromootiin jechuudha. Uummanni afaan ofiitiin of danda'ee kophaatti akkaataa isaa galuun koorsiin baratamaan turre yeroo ammaa kana baadiyyaa amma magaalaatti jechuudha. Damee isaa diriirsee keessumaa barattoota Ilbataa wajjin ta'uudhaan sagantaawwan koorsiidhaan wal qabatan kan inni hojjete baay'ee jira jechuudha. Kan biraa akka waldaatti imaloota hafuuraa iddoo seenaa qabeeyyii ta'anitti hawaalota garaagaraa taasisuudhaan keessumaa imala kana bifa lamaan jechuudha. Imala hafuuraa fi imala hafuuraa gabaabaa fi imala hafuuraa dheeraa jechuudhaan dheeraa iddoo seenaa qabeeyyii ta'anitti adeemsisuudhaan amantoonni amantaa isaatti akka jabaatan gabaabaa immoo naannuma iddoo itti jiraannu manneen amantaa baadiyyaarra jiran tajaajilli isaanii dhaabbataa jiru irratti taasisuudhaan deeggarsi akka xaa'aa fi maallaqaa simintoo akkasuma wantoota ijaarsa barbaachisan taasisuudhaan waldaan kun tajaajila akkasii akka kennaa jirudha. Keessumaa immoo barattoota Ilbataa baadiyyaarra jiran jechuudha. Baay'een isaanii barsiisota waan hin qabneef barsiisota ramaduudhaan torbaniin jechuudha deddeebi'uudhaan koorsiin akka kennamu gorsi garaagaraa kennamuun hojiin hojjetame guddaadha. Akka waliigalaatti immoo gama yaa'ii hafuuratti ilaalle yaa'ii hafuuraa bifa lamaan qabanna jechuudha. Akka wiirtuu keenyatti yeroo baay'ee tokko manuma amantaa irratti tajaajilaa jirru Sillaasee Sulultaa irratti inni itti aanu immoo manneen amantaa deeggarsa qaban keessumaa yeroo ayyaanaa rakkatan yeroo ayyaanatti barsiisaa dhaban humna hin qabne ayyaana isaanii isa waliin qabsiisnee deeggarsa gochuudhaan yaa'iin hafuuraa gaggeeffamu baay'ee jira jechuudha. Kana hin dubbanne baay'ee jira. Leenjiiwwan hafuuraallee jiru. Leenjiin hafuuraa kun kan keessatti miseensa keenya kophaatti kennu jira. Dabalata barattoota Ilbataa naannaa keenyatii fi akkasuma deeggartoota waldaa keenyaa kan ta'an abboota dabalatee bakka tokkotti leenjii gurguddaa fa'aa kennaa ture jechuudha akka waldaa keenyatti. Tole mee obboleessa keenya gara fuulduraatti tajaajila kana bakka hin geenye ga'uu irratti hawaasa kiristaanota baadiyyaa jiranii tajaajilamaas dhaban biraan tajaajila kana ga'uu irratti walumaa galatti wiirtuu keessan gulantaa itti ceesisuu keessatti maal karoorfattani? Karoorri keessan maali? Karoorri akka wiirtuu keenyatti bara kana qabanne keessumaa amma humni keenya danda'e jechuudha. Hawaasa naannoo keenyaa abbootii qabeenyaa buusii keenya sirriitti dabalachuudhaan baay'een isaa baay'ata irratti hundaa waan ta'eef karoorri keenya guddaa ta'uu danda'a.
keessumaa manneen amantaa baadiyyaarra jiran yeroo ammaa haala nageenyatiin wal qabatee cufamaa jiran kan keessumaa nuyi afaan waan tajaajilu afaan tajaajiluun immoo bu'aa qabeessa nama godha waan ta'eef baadiyyaarratti warroota cufaman kana deeggarsa gochuu dabalata tajaajiloonni yoo xiqqaate qindaasni akka adda hin cinne gochuu namoota alaa keessaa hirmaachisnee tajaajila kanatti fufsiisuudha. Inni itti aanu akka wiirtuutti keessumaa daa'imman sirriitti dabaluudha jechuudha. Daa'imman sirriitti yoo irratti hojjenne xiqqummaa isaatirraa ka'anii yoo barnoota kana kan baratan ta'e iddoo guddaa sirriitti barnoota amantaatiin guddatanii tajaajila guddaa waan nu gaggeessaniif xiyyeeffannaan keenya daa'imman ture daa'immanidha jechuudha. Inni itti aanu leenjii guddaa qopheessuudha bara kana jechuudha. Leenjii guddaa kan keessoo otoo hin taane leenjii baay'ee guddaa ta'e akka magaalatti kutaa magaalaa lamaan iyyuu jechuudha. Sulultaa fi mana abbichuu dabalatee manneen amantaa baadiyyaa irra jiran magaalaa jiran bakka tokkotti barsiisota dandeettii leenjii kennuu danda'an wiirtuu irraa isaa ta'u iddoo qabanirraa dandeettii kan qaban affeerraan leenjii cimina ta'e amantaa qofa otoo hin ta'e akkaataa itti jireenya hafuuraa isaaniitillee foonii isaaniitillee ittiin injifachuu danda'an wal qabsiisuudhaan amantaaf foonidhaan wal qabsiisuudhaan lamaan innoo akka isaan ciman gochuudha. Kan biraa yaa'ii hafuuraati jechuudha. Yaa'iin hafuuraa keessumaa naannaa kana caalaa baadiyyaa irratti jechuudha baay'inaan kan xiyyeeffatu. Magaalaan of danda'a baay'inaan manneen amantaa baadiyyaa irratti leenjii yaa'ii hafuuraa qopheessuudha jechuudha. Akka wiirtuu keenyatti dabalata immoo imaloota hafuuraa dheeraaf gabaabaa taasisuudhaan deeggarsa kana dura gochaa turre manneen amantaa baadiyyaatiif gochuu akkasuma dheeraa ammoo gaggeessuudhaan amantoonni amantaa isaaniitti akka jabaatan taasisuudha. Inni itti aanu immoo bara kana dura waajjira mataa keenyaa ijaarrannee turre bara kana immoo mana amantaa keenya wajjin ta'uudhaan mana meeshaa jechuudha. Mana meeshaa guddaa ta'e meeshaa keenya hunda istaandaardii isaa eeggate ijaaruuf karoorfannee jirra. Inni itti aanu immoo addaraasha jechuudha. Akkuma amma ilaalaa jirtu sagantaa kana irratti baasii guddaa baasna jechuudha. Dunkaanii duwwaadhaaf 150 nu fida. Baasii kana waggaadhaan baasurra addaraasha guddaa magaalaa kana keessatti ijaaruudha jechuudha. Akka guddaa akka yaadatti kan jiru. Meegaa dhaloota lammaffaa waldaa duukaa bootaa kan jedhaman daa'immanii wiirtuuwwan waldaa duukaa bootaa keessaa isin immoo dhaloota lammaffaa waldaa duukaa bootaa daa'imman kana ammumaa jalqabee tajaajila waldaa irratti keessatti akka guddatan gochuu keessatti wiirtuulee isaanii milkaa'in keessaa isin warra tokkodha. Mee milkaa'ina kanarra akkamiin ga'uu dandeessanii daa'imman kana akkamiin walitti qabuu dandeessanii akkamiin itti guddisaa jirtu? Eshi wantoonni daa'imman kana akka dhaloota lammaffaatti ijaaruudhaaf nu kakaase fedhii keessoo keenyaa qofa otoo hin taane jenereeshiniin dhufu itti fufuu qaba jechuudha nama waan ta'eef. Kanaaf immoo akkamitti milkoofne kan jedhuufi baay'inaan tokko nuyi warra wiirtuu kana keessatti miseensa taane obboleessa keenya obboleettii keenya ollaa keenya amansiisuudhaaf fiduudhaan inni itti aanu immoo miseensota abbootii gurguddaan wajjin tajaajila gaggeessan ijoollee isaanii akka eegan gochuudhaan yaa'ii hafuuraatii fi akkasuma imaloota hafuuraa garaagaraa irratti namoota hirmaachisuudhaan namoota sana amansiifachuudhaan ijoollee keessa nu ergaa jechuudhaan ergaa garaagaraa dabarsuudhaan fi ijoolleen dhufte sun immoo ijoollee biraa irratti akka hojjettu gochuudhaan baay'inaan akkaataa kanaan arganne keessumaa immoo xoofoon Yohaannis nu qabnu ji'a ji'aan kan dhumnu miseensa baay'ee warroota gurguddaa waan nu argamsiisuuf baay'inaan yaaliin keenya guddaa akka ta'uuf ijoolleen keenya sirriitti akka dabalaniif achirratti ergaa dabarfachuudhaan baay'inaan miseensonni keenya gara kanaan dhufanii.
Dargaggoo Mootii Dinquu itti gaafatamaa kutaa miidiyaa waldaa duukaa bu'ootaa wiirtuu sulultaa ta'uudhaan tajaajilaa ture. Tajaajilaas jira. Mee hawaasa kiristaanaa amma kana baay'atu kana haala kamiin akkaataa kanaan gaaddisa tokko jalatti walitti qabuu danda'ani? Jalqaba irratti uummanni kun guyyaa irraa kana ayyaana kabajuudhaaf iddoo kanatti ol ga'ee tokkummaa hojiiwwan ati hojjettu ilaaluudhaan fi madaaluudhaan keessattuu hundeeffama kanaaf hojiin miidiyaan bara kana hojjete gahee guddaa taphate. Keessattuu obboloota biyya alaa jiranii fi obboloota immoo iddoo garaagaraa jiran hojii miidiyaa bal'inaan akka irratti hojjetan tokkummaadhaan irratti hojjechaa turre. Sana dabree chaalenjii irree gallee turre. Chaalenjii summaadha. Loogoo waldaa keenyaa yookiin immoo baanaarii waldaa keenyaa jijjiirrachuudhaan tokkummaadhaan irratti hojjechaa turre. Sana dabrees immoo obboloonni keenya hedduun isaanii sagalee nuu ta'uudhaan sagantaan kun uummata bal'aa biraa akka ga'uuf karra miidiyaatiin hojiin guddaan hojjetamee jira jechuudha. Akkasumas immoo ciminni waldaan duukaa bu'ootaa wiirtuu sulultaa koreen qabanii fi akkasumas ciminni kanaan dura waggootan dabarsan keessatti jabaatanii lafa dhaabbatanii tajaajilaaf kennaa turaniin guyyaa irraa kana uummanni ammas ga'u kun iddoo kanatti walitti qabameera jechuudha. Kaayyoo waldaan duukaa bu'ootaa inni guddaan tajaajila mana kiristaanaa keenya hawaasa tajaajila dhabe hawaasa tajaajila maa dhabe biraan ga'uudha. Sochii isaa jirtan kana gara baadiyyaa manneen kiristaanaa baadiyyaa isin naannoo keessan jiranitti gadi buusuu keessatti dura maal hojjechaa turtanii maal immoo hojjettu gara fuulduraatti? Dhugaa dubbachuuf taanaan waldaan kaayyoon isaatu tajaajila manneen baadiyyaa irratti tokkummaadhaan dhaqee tajaajiluudha. Sanammoo waggootaan shanan dabarsan keessatti kan raawwachaa turanidha. Keessattuu manneen amantaa rakkoo qaban hawaasni bal'inaan irratti hin argamne miseensa isaa guutuu qabuudhaan akkasumas immoo waldaalee magaalaa keenya keessa irraa hirmaachisuudhaan tokkummaadhaan deemanii tajaajilaa turani. Gara fuulduraattis manneen amantaa baadiyyaa irra jiranis haa ta'u kan magaalaa irratti cimanii tajaajila kennuudhaaf jabaannee akka hojjennu karoora keessa galfanneerra jechuudha. Uffata warqee uffattee gonfoo ulfina faayamtee mirga ilmaa ishee kan jirtu haadha gooftaa jaallatamtu. Uffata warqee uffattee gonfoo ulfina faayamtee mirga ilmaa ishee kan jirtu haadha gooftaa jaallatamtu. Ifaan guutamteeti biiftuu jireenyaan golgamtee ulfinaan mul'atti urjii samiirraan marfamtee tuuris hin dandeenye balleessuudhaafis dhabee humna waaqayyootu ayyaana isheedhaaf ta'ee tuuris hin dandeenye balleessuudhaafis dhabee humna waaqayyootu ayyaana isheedhaaf ta'ee uffata warqee uffattee gonfoo ulfina faayamtee mirga ilmaa ishee kan jirtu haadha gooftaa jaallatamtu. Ilma ishee tokkichi jaalala lunduu maritee bittaa diinaa jala boojuudhaan barbootiyatee eessee badhaaseetti ijoollee addaan hundaa dubartoota keessa dhugumatti maayyamadhaa. Obboloonni tokkummaan yoo wal gahan akkam gaariidha akkam bareeda sii jedha faaruu daawit faaruu 132 lakkoofsa 1. Kiristaanonni tokkummaadhaan gaaddisa mana kiristaanaa jalatti sababa tajaajila waldaa duukaa bu'ootaaf akkasitti yeroo wal gahan mana kiristaanaaf gammachuu guddaadha. Akkasiin wal geessanii tokkummaan tajaajiltanii tajaajilamuu keessaniif gammachuu akkamii qabduu jennee hirmaattota sagantaa kanaa tokko tokko gaafanneerra itti dhiyaadha. Baay'ee das namaadha baay'ee tokkummaadhaan ta'anii akkanatti argisiisuun baay'ee gaariidha baay'ee das namaadha. Ani sagantaa kanarratti argamu kiyya baay'een gammada. Namoonni akkanatti waldaa duukaa bu'ootaa kanarratti na argaman
hundi keenya afaan keenyan waan nu galu akka dhaggeeffannee barannee guddaan gammada. Waldaan duukaa bu'ootaa yeroo dhiyootti kan dhaabbate haa ta'u malee hojiiwwan guguddaa hojiiwwan babal'aa hojjechaa kan jiru yoo ta'u hojiiwwan kana keessatti immoo uummanni hunduu afaan isaatiin qoqa beekuun akka baratuu fi akka tajaajilamu gochaa kan jiru yoo ta'u waldaa kanatti ani baay'ee gammada keessi koo baay'ee gammada jechuudha. Akkuma argitan dargaggoonni magaalaa keenyaa iddoo adda addaa iddoo dhugaatii iddoo bashannanaa oolurraa mana waaqayyootti iddoo tajaajila guddaa kennamutti iddoo waaqayyoo waaqeffatamutti argamanii tajaajila kana argachuun isaanii ani baay'ee guddaa na gammachiisa jechuudha. Dinootni kundi otoo ilaalani xoofoon kaasutee fedhaa isaatini seeraa koomedee anaaf areesse taa'ee namoota dhiisanii teessise waaqayyo tiksee kooti galate kadhame. sababne sagantaa ku qophaa'ee immoo irratti argamu keenya gammachuu guddaan natti dhaga'ama jechuudha. Tajaajila mana kiristaanaa keessatti miseensa waldaa kanaa ta'anii ammumaa kaasanii akka guddataniif maatiin daa'ima isaa maal gochuu qaba gara mana kiristaanaatti erguu irratti dhaamsa maalii qaba? Dhaamsi nani qabu jechuudha. Ijoollee har'aasitti mul'atanii mana amantaa isaanii keessatti tajaajila kennaa kana ilaalan borullee ijoollee isaanii kan gana ol guddachaa jiran akka isaan amantaa isaaniitti cuan ofii fakkeenya ta'anii fi mana amantaa qabatanii deemanii agarsiisanii borullee daa'imti kun jabaatanii amantaa isaanii gara kiristaanummaatti jabaatanii borullee baay'atanii asitti argamuudhaaf hin gammadu das jedhu jechuudha. Ijoolleen gana guddachaa jirullee jechuudha. Maatiin immoo warreen har'aasitti argaman kun ijoollee as jiran kana ilaalan ijoollee isaanii meedarra jiranillee sassaabanii mana amantaa deemaa kiristaana ta'uun gammachuudha waan ta'eef deemaa baradhaa jedhanii gorsanii tan ta'u karaa amantaa akka isaan deeman gorsuu qabu jajjabeessuu qabu jechuudha. Waldaan duukaa bu'ootaa hundeeffama isaarraa kaasee rakkoo keessa ture achuma dhufa gaafa rakkoo hundumaa injifatee caaseffama kana akka itti bal'isee har'a furmaata ta'uun isaa waa tokkodha. Nus immoo carraa kana yookaan akka sabaattiyyuu waldaan kun akka guddatuuf waldaan kun akka dagaaguuf kan waldaa bira darbee kan uummataa kan sabaa akka ta'uuf gammachuu onnaa irraa qaban agarsiisaa jira. Asumatti illee jechuudha. Akka ragaatti immoo uummanni as ta'e mataan isaayyuu ragaa quubsaadha. Maaliif waldaan duukaa bu'ootaa kan sabaati malee kan waldaa sadarkaa jedhamu irra darbee hojjetameera jechuudha. Hojii guddaatu si eeggata. San amma ammaatti hojjete immoo galateeffamuutu barbaachisa. Maaliif waldaan kun waldaa rakkoo keessatti dhalatedha malee waldaa haala yeroo dhufe miti. Waldaa yeroo laallatee as ba'e miti. Rakkoo keessatti riqicha ta'e bilchinaan as ba'e. Kanaaf akka sabaattis uummanni keenya mataan isaallee amanaan amantichaa mataa isaallee dirqama fudhatee waldaa kana utubuun kan kooti na ilaallata jedhee utubuun dirqama ga'ee isaa baachuu akka qabu himuun barbaada jechuudha. Manni kiristaanaa keenya qormaata garaagaraa keessa waan jirtuu fi tokkummaan kun iddoo hundatti uumamee sagalee mana kiristaanaa akka taanuuf maal dhaamta? Sa'aatii ammaatti orma kumachuu caalaa utuma keessoo keenyaaf kumanne gaariidha. Tokkummaa manneen kiristaanaatiif illee tokkummaa tajaajiltootaaf illee tajaajiltoota sadarkaa biriin bituu dhiisanii hafuuraan bituun gaarummaa qaba. Kiristaanummaan isa kana waan ta'eef maaliif tajaajiltoonni kasoominaa yoo gaggeessan turuudha. Na argaadhaan deddeebi'uun mataan isaallee hin taatu wangeelatu jedhama waan ta'eef. Kanaaf kabaja mana kiristaanaa keenyaa ol qabuuf jecha warri gadi qabamanii jiran ammas kabaja qabu. Akka na birattis sabirattis maaliif warri arraga jedhanii bor kabaja qabu ulfinaaf muudan waan ta'eef falli isaan furmaan isaas kanaafis hin bira. Kanaaf immoo dirqamatti fudhannee hojjennu kanas immoo akka sabaattis akka amantaa keenyaattis waan murteessuu kan nu gaafatu karoora waggaa dheeraa dhiisnee har'a murteessuu nurra jiraata. Sabni keenyas tokkummaadhaan amantoonni keessa tokkummaadhaan mana kiristaanaa akka eegan immoo eenyu olittiyyuu nama dhuunfaa olittuu manni amantaa keenya kabaja qabdi. Nama dhuunfaa kabaja bas kana waliin hin geessisine hin godhiina yookaan mana baskaanaa akka daansiitanii nama dhuunfaa waliin naansiina. Har'a yeroo ammaa kana kan mul'ataa jiru warra mana kiristaanaa gadi aansanii nama dhuunfaa mana baskaanaa keessa ol kaasantu mul'ata. Yoo manni baskaanaa sun jiraate jiraata namni kun. Kanaaf kiristaanonni mataan isaanii illee of ilaaluu qabu, of eeggamuu qabu. Hiyyummaa kee keessaa si baasna jedhamee bu'aa adda addaan nuuna sussuuranii sirraa danaa baasaa yoo ta'e dhumisaa
naannoon taafuun isaa taafu naannoo yaa waaqaa koo naannoon taafu yaa gooftaa koo sidisee jiraadhu waan qofaa koo sidisee jiraadhu waan qofaa koo. kabaja hundeeffama waldaa duukaa bootaa wiirtuu sulultaa kanarratti abbootii gadaa dabalatee ayyaana kanarratti argamaniiti kan isaan jiranii ana cinatti kan argitanii abbaa gadaadha isaan waliin turtii gabaabaan taasisaa. Maqaan koo abbaa gadaa Zawudiyaas Faan jedhama. Gammachuun koo odola bakka nama lamaa ta'ee har'a gammachuu guddaan natti dhagahama. Gammachuu xinnaadha jedheeti mutan natti dhagahamaa jiru. Guddaa wanna guddaa Sillaaseen haa galatuumu bakka kanatti uummanni amma kanaa bahee hamma kana wal argee hamma kana irratti haasaatee hamma kana waan kana hojii jabeechanii kana deemuun isaaniiti haalli isaan ittiin hojjetaa deeman tokko ta'anii walii galanii waliin waan isaan hojjetan kun guyyaa irraa baay'eetti namatti tola baay'eetti nutti tole baay'ee nutti gammachiise. Kiristaanonni bakkee biraa jiranis gurmaa'anii tokkummaa uummatanii akka kanatti akka ta'aniif maal dhaamtu? Manoo kiyyaa jammaree dargaggoo kiyyarraa jammaree gara beeta kiristaanitti deebi'anii biyya nageenya kadhannee nagaa keenya wajjin ijoollee keenyas gorfannee gara beeta kiristaanii deemanii waan abbaan keenya nuun jedhu waan hangafni keenya nuun jedhu hoo dhagahame kennaa waaqa fixeessa ganamaa akkuma ganama argassan fixeessa ganamaa taafti Sillaaseen namaa kennu ammas moo dargaggoo keenyas ijoollee keenya amantaa gara biraatti illee han deemanii yoggaa jiraatan gara beeta kiristaanitti akka deebitanii gara beeta kiristaanaa deemtanii tsalootii akka gootanii tan jennu kakko gorsa abbaan keenya nuun jedhe kana fudhannee mana keenyatti nan gallu waaqayyo nu haa taasisu jira naa galatu. Erga waldaan duukaa bootaa kun dhufee waggaa 5 kana keessatti baay'ee jijjiirama guddaa akka magaalaa kanaatti agarsiiseera. Fakkeenya yoo fudhadhu mana amantaa qulqulluu Mikaa'elaa mana bichuu akkasumas immoo mana kattaa madadalamii Dabramawii achittis afaan Oromootiin tajaajilli jiru ture sababa waldaa kanaatiin ijoolleen dhaqanii barattoota baay'ee koorsii barsiisuudhaan tajaajila kennaniiru jechuudha akkan beekutti. Tokkummaa kana baay'ee gammachuu guddaa turatti dhagahame magaalaa keenya keessattis ta'ee akka naannawa Oromiyaattis ta'ee yeroo duraatti fi namoonni Oromoon baay'ee hin argamanii amma immoo waggaa yeroo gad sanatti ol ga'an as keessa faarfataan afaan Oromootti faarfatuun ba'a akkasuma barsiisaa afaan Oromootti argatti mana amantaayi akkasuma immoo luboota gara fuulduraa ijoollee keenya kana barsiisan argatti akkasuma qulqulluu Phaaphaas illee argatti jechuudha. Kanaaf wal ga'uun keenya dhaloota gara fuulduraa yookiin immoo mana amantaa keenya guddisuu irratti tajaajila hin kenniti jedhee tanan abdii qaba. Manneen amantaa baadiyyaatti illee akkanatti walga'ii kana godhanii waldaan duukaa bootaa kun babal'isanii iddoo mana amantaa baadiyyaa itti rakkatteertu kana keessatti rakkoo kana akka hiikkatu taasisuun isaanii gara fuulduraatti babal'achuu qabaa hin jedha. Maqaan kiyya Dirribaa Korraatan jedhama. Magaalaa Sulultaarraan dhufe. Tolemee asitti kabaja hundeeffama waldaa duukaa bootaa wiirtuu sulultaa irratti yeroo hirmaachaa jirtu si argine mee kiristaanonni akkasiin tokkummaan ta'anii tajaajilamaa jiru kanatti gammachuu akkamii qabda sagantaa kana irratti hirmaachuu keetti miira gammachuus dhagahame nuti. Baay'ee darsi namadha baay'ee nama gammachiisa. Ammallee akkanumatti itti fuftanii abbootiin keenya jaalala nu barsiisanii jaalala barbaanna uummanni kun immoo tokkoomee bakka tokkotti dhufuun isaa baay'ee nama gammachiisa baay'ee bareedaadha. Tokkummaan jaalalli abbootirraa barannee ijoollee keenya dhaalchisuudhaaf deemaa jirru kun baay'ee nama gammachiisas. Sagalee Waaqayyoo immoo jaalala baay'ee keessa keenyatti jaalalli immoo mi'aa nutti mi'aayiraa nutti gammachiiseera. Isinillee fayyaa nuuf ta'a uummata keenyallee nagaa nu haa godhu kaabaa kibbaa kallattii hundaan dhufe nagaan bahee nu haa galu. Mootummaan samiirra kan ittiin dhaalamu boqonnaa haaraatti kan ittiin ce'amu fooniif dhiiga keetu anaaf galaa ta'e abaarsee dhaloota isaan qulqullaa'e dhaadannoon goosii yeroo hundaa nan baastee tabeenya addaa
Iyesuus fayyisaa lubbuu koo dhiigni kee balleessa abaarsa koo. Daawwattoota keenya as na cinatti kan argamtu faarfattuu Mitikkee Faaliqaati. Faarfattuu Mitikkee Faaliqaa egaa namni hin beekne hin jiru. Hangafa faarfattoota hundaati. Bara 2000 keessa faaruu kan jalqabde akka carraa ta'ee ayyaana hundeeffama waldaa duuka bootaa wiirtuu sulultaa kabajaa jiru kanarratti ishee arganne ishee walii fi akkasumas faarfattoota biroo ishee waliin jiran waliin turtii gabaabaa goonaa itti dhiyaadhaa. Obboleettii keenya baga nagaan dhufte. Ameen baga nagaan nu eegdanii. Walitti qabamni kun mana kiristaanaaf hiikni isaa maali jetta? Eegaa akkuma beekamu waldaan kun hojii guddaa hojjeteera. Duraan tokkummaan akka kanaan turre uummanni illee afaan isaanii galateeffachuun yeroo ittiin turredha. Amma waldaa kanaanii erga waldaan kun hundaa'eeti uummanni afaan isaatiin aadaa isaatiin waaqayyoon akka galateeffatu hojii guddaa hojjeteera, aarsaa guddaatti kaffalee waldaan kun hojii guddaa hojjeteeran jedha, baay'ee namatti tola. Tajaajiltootaafis haa ta'u kiristaanota maraafis haa ta'u ergaan ati dhaamtu jira. Ergaan ani qabu bakka jirru hundumaatti manni amantaa ortodoksii waldaa duuka bootaa hundeessee bakka hin jirretti illee waldaan kun jabaatee akka dhaabatu tokkummaa waldaa kanaa uummanni illee gara waldaa kanaatti dhufanii tokkummaanii akka jabaataniin jedha dhaamsinnaamu. Yaadannoo atiif si galateeffannaa ulfaadha. Galatoomaa isinillee guddaadha. Ammas immoo na cinatti kan argamu karaa toora miidiyaa hawaasaa, karaa feesbuukii, karaa tiktookii kan beeknu obboleessi keenya Gammachiis Iggazuu ana cinatti argama. Innis yaadannoo qoodee qaba. Magaalaa Sulultaatti hundeeffama waldaa duuka bootaa wiirtuu sulultaa irratti si argine. Akkamiin dhuftee achi hirmaatte gammachuu akkamiis immoo argatte har'a kana irratti hirmaachuu keef gammachuun miirri gammachiistu dhaga'e maali? Achiiti dhufee sagantaa kana hirmaachuun kiyya baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Maaliif sagantaa kana irratti argamuun koo dirqama tokko mana kiristaanaa koo lammaffaa immoo dirqamni oromummaa kiyyana keessa waan jiruuf deemsa kiiloomeetira 441 deemnee kan bakka kanatti argamne jaalalli kiristaanummaa fi jaalalli oromummaa waan nu keessa jiruufi jechuudha. Kanaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama bakka kanatti argamu kiyyaatiif. Dargaggoonni keenya hedduun isaanii mana dhugaatii jiru, mana caatii jiru, bakka hin taane garaagaraa jiru sanbata kanaani. Akkuma keessan kana dargaggoonni gara mana kiristaanaatti dhufanii tokkummaa uummatanii gurmuu kanatti dabalamanii akka tajaajilaniif bataskaana isaaniif wabii akka ta'aniif maal dhaamta dargaggootaaf? Dargaggoonni miira suusii adda addaa keessaatii ooluudhaaf hunda duraa maaliif akka uumaman yaaduutii qabu. Maaliif addunyaa kanarra akka dhufan beekuutii qabu. Namni baay'een maaliif miirota suusiiwwan adda addaa keessa seena yoo jenne uumamni isaa maaliif akka ta'e hin beeku. Waaqni isa uume maaliif akka isa uume yeroo dagatu jechuudha. Tokko tokko immoo miira aarii biyya lafaatiin kan qabamudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo waan hundumaa dhiisaan afaana bu'a. Waan hundumaa immoo hin argattu. Laphee keessan qulqulluu yoo afaana buutanii jedheetti jira. Kana jechuun waaqni hundumaafiyyuu kennuu akka danda'u, hundumaafiyyuu arjaa akka ta'e, waan hundumaa gochuu akka danda'udha kan inni nu mirkaneesse jechuudha. Kanaaf dargaggoonni miira aarii biyya lafaatiin wantoota addunyaa kanaatiin booji'amanii aarii adda addaatiin mana waaqayyo irraatii kanneen adda ba'an dhaamsaanii qabuudhaaf waaqayyo yeroo isaatti waan hundumaa raawwachuu ni danda'a. Kanaaf miira sana keessaatti gara mana kiristaanaatti akka deebi'an. Inni kan biraan wanti hin darbine hin jiru. Waan darbuudhaa duukaa bu'uun immoo gaarummaa hin qabaatu. Hundumti isaan darba waan ta'eef isaan dabarre Kiristoos wajjin akka isaan jiraatan dhaamsa gosa guddaa dhaamaaf. Tole mee dhumarratti gaa manni kiristaanaa keenya iddoo garaagaraatti qormaata keessa jirti. Manni kiristaanaan gubataa, kiristaanonni hin ari'atamu, luboonni hin ajjeefamu. Yoo tokkummaa qabaanne garuu sagaleen keenya dhaga'amuu danda'a, dhiibbaa uumuu dandeenya waan ta'eef tokkummaan asitti mul'ate kun bakka biraatti illee akkaataa maqanaan tokkummaa uummatanii gaaddisa tokko jalatti kiristaanonni akka walitti qabamaniif maal dhaamta? Waan hundumaa dursa dhimma kanaaf wal dhaga'uun gaarummaa qabaata. Yeroo tokko tokko bakka baay'eetti maaltu tokkummaa keenya diiga yoo jenne anis beekaadha, anis kana gochuu nan danda'a jedhanii wal dhageettiin waan dhabamuudhaaf tokkummaan kiristaanotaa yeroo baay'ee ni diigama. Kanaaf iyyuu wantoota kana keessaati namni hundumtu tokkummaa isaanii keessatti nama ittiin geggeeffamu sana dhaga'uun dirqamadha. Yoo keessatti jiraanne manni kiristaanaa keenya babal'achuu ni dandeessi. Uummanni kiristaanaa illee kanneen abdii dhabanii kufan baay'een isaanii ni jiru. Maal innoo kana godhee maal isheenoo sana goote jechuudhaan baay'ee mana kiristaanaa keessaatii ba'anii jiru. Yoo nuti wal dhageenye hormaaf iyyuu fakkeenya ta'uu ni dandeenya. Kanaadhaaf iyyuu tokkummaa kiristaanotaa kana keessatti hunduma caala dhaamsaa ni qabu. Yoo beeknes wallaalles geggeessaa keenya dhageenye ilaafilameen mari'achuun mana kiristaanaa keenyaaf bu'uura waan hundumaati jedhee namaan. Obboleessa keenya lolatti fi galateeffannaa ulfaadha.
isinillee galatooma. Ifaan guutamteeti biiftuu jireenyaan gurgamtee ulfinaan mul'atti urjii samiirraan marfamtee jawwichi dandeenye balleessuudhaafis dhabee humna waaqayyootu ayyaana isheedhaaf ta'ee jawwichi dandeenye balleessuudhaafis dhabee humna waaqayyootu ayyaana isheedhaaf ta'ee uffata waaqee uffattee ulfina faayamtee mirga ilmaa ishee kan jirtu haadha gooftaa jaallatamtu.